tokkotti kaisa eegu kaisa marsee isa eegu isa eegaa inni akka gaariitti jiru gaarii jiraata. Oromiyaan hin bilisoomti, Oromiyaan naa bilisoomti, gareen nu malee uummata diidi isin asii harka dhooftanii ebaluu kiyya jettanii yoo isin jalaa lama tuqanii marattanii ol kaatanii gad deebitanii bilisummaan hin jirtu. Cubbuu haasayaa bilisummaan hin jirtu. Ummanni nigdii irra jira. Ummanni birrii walitti qabataa jira. Maan nyaatee jiraata waraanni? Waraanni maan nyaatee jiraata? Waraanni bar buskuta nyaatee jiraata. Waraanni buskuta nyaatee jiraata. Dulloonnummaan sooshaal miidiyaa kanarraa iyyitu bar ijoollee Oromoo birrii ergina jettee qaraxxaftee nyaataa jirti bar isin hin beeytani. Dulloonni nu maleedha. Dulloonni nu maleedha. Warrummaan sooshaal miidiyaa kanarra jiru guruppii ijaaratee guruppii irraa waraana gargaarra jedhee bar ijoollee Oromoo gadiin taa'ee warra nyaatee fixe ani hin beeka akkanatti. Warra gareenu malee kana nama birrii riyaala Suudii nama 30,000 mucattii takkitti ergisiisanii achiin birri sarrisiitii odoon kenniniif achiin bishaan obaasan beeka ijoollee Arsiita nyaatamtu akkanatti. Gareenu malee tana gareenu malee ijoollee nyaattee gadiin taa'aa jirti. Dulloonni akkana sooshaal miidiyaa irraa nama arrabsitu kun maaliin faayidaa arganii bar faayidaa. Waraana birrii ergina jedhanii bar birrii hedduutti nyaatanii bar. Waraana narraan ergaa jedhanii birrii ijoollee irraa guuranii bar birrii nyaatanii ofii isaaniitti dhuganii gadiin taa'anii bar. Gareennu maleetu wanni akkana maraattuu bar daldala gaarii irra jirti bar. Wanti isin akkana yaatee nama arrabsituuf nigdii kanatu gaafa Jawaar waa jedhee Oromoon Jawaariin jala yaate nigdiin kun guutuun irraaf guddaa haga xiqqaa hattu isaan hatuuf sooshaal miidiyaa kanarraa iyyan malee faayidaa fiyyan isinitti hin fakkaatinaa Oromoo. Faayidaa allafaa ka'een haasawu kijiballee laaquun barbaada cubbuullee namarra kaa'uun barbaada. Maaliif jiruu tamiif waggaa gamtaa har'a yookaan du'ee buluun hin mala cubbuu namarra kaa'ullee hin fedhu waan hin taanellee dubbatuun barbaada. Warroonni akkanatti yaa'ee nama arrabsu kun warra ijoollee akkanatti nyaatee gadi fixe warra ijoollee waraana mallaqa ergina jedhanii ijoollee qaqaram godhanii nyaatanii gadi fixan wanni akkana maraatanii gabbanii nama arrabsaa oolaniif warra birriin ijoollee Oromoodha waraanaan gargaarra jedhanii warra birrii nyaatee ijoollee Oromoo tana gadiin taa'e kolkoleen asirraa iyyitu hundi haqimii isiitiin ijoollee Oromoo nyaataa jirti. Hin argine isin waan deemaa jiru isin quban qabdan. Ebaluun kiyya sabboona jettan jala fiidanii sabboonummaan hin jirtu hattuu wasalaattaa bicha beerri nu malee sooshaal miidiyaa kanarra iyyitu. Ijoollee afaan walitti qabdee cirataa jirti. Ijoollee walitti qabdee ijoollee haada mar'aa jirti mallaqa irraa guurataa jirti. Hin argine isin waan nama jibbaaf haasa'aan jiru. Ijoollee Oromoodha ijoollee Oromoo warri gareen nu malee birrii isinirraa guurtu. Warri dulloonni afaan dhiigaa birrii isinirraa guurtu. Birrii keessan yoo gargaartanillee kallattii gara sirnaatiin gara namni Oromoo isin beeytuun kenna. Yoo beerrillee isin nyaattu, yoo dhiirrillee isin nyaattu, faayidammaan isin biyya Arabaatiin gubattaniif maali? Beera faan na nyaata. Warabbal kabaana dhiirri guyyaa takka laalata kanarraa fuutee na nyaattee hin beektu. Beerrillee isin nyaatti, beerri akkamiin na nyaatti ani? Beerri sareen afaan gubbaa kanarra teettee woboo jedhaa ooltu afa. Namni woboo jedhee sa'a 24 aga irraa jalaan banamu hattuudha akkasii quba qabaadha. Hattuu warraaddaa hattuu waslaattaa. Woboon kamaaliiti. Woboon yoo gargaaramellee akkaataa itti gargaaramu qaba. Seera tumate qaba. Woboo ganda ofiillee yoo gargaaran akkaataa itti gargaaran qaba. Hattuu maratu birrii ijoollee Oromoodhaa gatta gadiin taa'ee nyaataa jira isin quban qabdan. Ijoolleen Oromoo dhumataa jirti. Ijoollee Oromoo beeraatti irraa guuree nyaataa jira. Dulloonni akkanatti asirraa galgalaa ganama woboo afaan walitti deebi'u jiddutoni nama ukkaamsanii ijoollee meeqa ukkaamsanii birrii irraa nyaatanii gara ijoolleen dubbattuu dhabdee birrii meeqa irraa nyaatanii akkana asirratti ol ba'anii iyyanii bar. Akkanatti wanti akkanatti isaan iyyisiisu kuni bar birrii san tunurraa citaa fi bar. Wanti isaan galgalaa ganama woboon nutti fakkeessanii akkana nama nyaataniif alhamdulillahi rabbil alamin nu aga ergine aga gargaarrellee kallattii gargaarre malee hattuun nu nyaanne nu hedduu tanatti hattuun nu nyaattee hin beektu. Kabajaadhaan
warra waraana sani ergamti malee birrinteen hattun jidduu kana nu nyaatte illee hin jirtu maaliif jennaan hin beeyne hattu beeraattu isin nyaataa jira bar ijoollee arsii keessattuu shamarran arsiidha isinit taphataa jirti beerri nu malee isin nyaattee isin fixaa jirti mallayni isin isaanitti kennitanillee karatti citee hafaa jira beera nu maleettu isin waboo yoo jedhan hin jaalattanii hin gammaddanii birrii keessan isaaba kennitanii beeytanii namni isin irraa ergitanii nama aqwaamiin qabne irraa ergitanii nama kijibu irraa ergitanii warra galamaa galgala ol bayee sooshaal miidiyaa kanarraa woboo jedhu kun hattuu bicha hattoota tana guyyaa isin saaxilamtan dhufuuf ta'a insha'Allah guyyaa takka yoo isin hin salphisin tu jedhaan nu eega yoo isin hin salphatin waan isin adda bilisummaa Oromootiin maqaa balleessitan hundaan tartiibnee lafa isinii kaa'ufteen waan isin adda bilisummaa Oromoo waan inni waboon hin jenne jettanii asitti ijoollee irraa guurtan ganaa takka takkaan gad isinii baafne dhukkee walirraa kaasuuf tetteen sare asitti nama taatanii isinillee nyaattan nama taatanii isinillee ijoollee Oromoo tadhiin isin dhaabbatee bishaan faana ofii jalatti qicataatiin dhaabatu dadhabdee jette asitti waboo ergina jettanii birrii meeqaan irraa gadi nyaattan irraa gadi liqimsitanii teettanii isiniin haftu waboon sunuu yoo jiraate isin salphisuu qabaata waboon sunuu yoo jiraate harka isin jalaa fudhatuu qabaata warri waboo jedhu kun hunda isaanii madaadha warra waboo jedhee afaan addaan badhaa wal guyyaa mara sooshaal miidiyaa kanarra hundi isii hattuu beekamtu hattoota guddaa keessanii aga xiqqaa isin hattuun immoo hattu jechuun hin barbaachisa isin hattuu isin hin jechuun barbaachisa ijoollee Oromoo tawarra ofiitiyyuu waan goone ijoollee Oromoo tawarra ofiitiyyuu guduunfaa takkan guduunfine waboo jettanii itti fakkeessitanii mallaqa irraa zaraftan ji'a mallaqa irraa zaraftan waboo waan haganaa nu gaafate jettanii waboon birrii haganaa nu gaafate hagana ergine jettanii ijoollee Oromoo dhiiga dhaabdanii guruppii keessatti irraa mallaqa irraa nyaatanii kaatanii mallaqa nu dhoggatte jettanii maqaa isii balleessitan mallaqa isii nyaatanii caccabsitanii gadiin teettanii waboon sunuu yoo jiraate jecha kana dhaga'uu qabaata hattuu isaa maqaa isaanii balleessaa jirtu warra asirratti ol bayee sooshaal miidiyaa irratti kaakii waraana uffatee asirraa fakkeessu beqee haadha ishii jette ijoolleen Jimma beqee karkaasaa dulloota mara warra asirraa fakkeessu kan waboon hubatuu qaba waan isin jettanii waan isin qaayixa wajjin gadi isinii baa sagaleen keessa saroota baalageewwan ijoollee Oromoo nyaatu ijoollee biyyatti micayyoon amma tanaan dura garan nu maleedhaa nyaattee riyaala 3,000 irraa fudhattee cimisii goote abbaan warraa irraa du'eeti ijoollee maatii yatiima 7 guddifti biyyatti yatiima 7 ammaa miti garuu birriin isii kan nyaatamte sun amma odoon ta'an hoggaa 3 baranaati birriin sun kan nyaatamte jette na gubdi ana birriin sun na bobeessiti akka ibiddaa kanatti ibiddanaan baafti birriin sun birriin isii nyaata sun hoggaa 3 barana yeroo Jawaar Muhammad hidhamisan yeroo Jawaar Muhammad Faati hidhamansan hoggaa 3 hungeenne yeroo san irraa nyaatanii ijoollee irraa birrii nama yatiima guddisurraa birrii nyaatanii risiiti tokkoon deebisanii akka barbaadanitti biyyatti nu ergaa jedhanii birrii isaanii irraa nyaataa bahan hattoota eenyutu isinii dhiisa beekaa isinii callifnee bar beekaa Oromoodha jennee isinii callifnee bar biyyeen isin haa nyaattu nadhoon ajooytuun kofa ofiituun dhiqannellee birrii isinirraa nyaattee sooshaal miidiyaa kanarratti ol baatee afaan banaa oolti suuraa waraana uffata waraana uffattee suuraa jaalmarroodhaa uffattee fakkeessaa oolti harkatti qabattee leebdota hattu guddaan keessanii aga xiqqaa hattu warri biyya alaa keessa jirullee hattu warri dawlaa arabaa keessa tattaa'ee waboo jedhu marti isaaniitu hattoota birriin isin walitti qabdan uguruun geenne isintu nyaatee fixaa jira ji'aan ijoollee irraa guure leebdota ummata nu malee karaan kenna malee karaan biraa hin ta'u ummata karaa kenna malee karaan jannata isin fidu hin ta'u karaan keessa azaaba isin naqa karaan kenna jannata guddaa keessa isin seensisa ummata ajuujuuf ma'ajuuju isin warra nu malee dandeettii kenna malee dandeettiin biraa warran ta'u jedhee akkasitti ajuujuuf ma'ajuujuu isin hin jenna maqaa keessa ajuujuuf ma'ajuuju gaafa rabbiin biran kaa'in homaan argattan hongoodha teessan dalagaa hongo warri hattuun malee biyya Ameerikaa keessa jirtu doktoroota jedhanii hattoota ilmaan ofii lafarraa warra wallaggaa duguggaa sanyii irra raawwataa jirtan ummata Oromoo wallaggaa duguggaa sanyii irratti warri raakkat doktoroota isaanii
warra gurguddaa mataa cumaati warra mataa cumaattu dantaa irraan qaban lammii ufiirra dantaa irraan qaban saba ufiirra sabni isaanii mucuq jedhee hasaabatu isaan ka barbaadan fulus birri gaarii nyaatuudha isaan ka fedhan namni yaada qabda yoo jiraattan ila birriin isin nyaattanii akkanatti ijoollee Oromoo boochisaa ijoollee Oromoo ka diqqaa guddaan isaan ammanaa caqu arabni ol fuutee gad deebiftu daa'imman arabaa mataa keessa tumtu tuma akkasi dalaydi birri isaanii nyaattanii bilisummaa wayituun dhuftu rabbiitu isin arga rabbiin isin arga birri isaanirraa nyaattanii fixxanii birri isaanii irraa guurtanii fixxanii waraana ergina jettanii jidduu kanatti akka bishaan gadi obaaftanii jalliftan bilisummaa wayitu fuuraa miskiina mana arabaa dhaabbatee halkanii guyyaa dhaabatanii dalaganii isinirraa nyaattan bilisumnaaf hinna yoo jettan rabbiin isinitti dhiisuuf hin ta'u gara marattu miskiina nyaattaniif illee rabbiin isin hin dhiisu rabbii dagattanii rabbitti amanuu diddaniitiin qawweetti amantan ibiddatti amantan ruhii ilma namaa balleessu amantanillee rabbiin isin hin dhiisu rabbiin isin hin dhiisu qawwee rabbiin jiru qawwee yaa rabbi nu gargaariin hin jirtu qawwee qaraqaram sirba faayidaan qabne qawwee malee hoggaa meeqaaf qawwee malee jedhaa ture hoggaa meeqaaf qawwee akkasi qawwee malee qaqaram jetteetumaan jidduma sanatti dhaabatti caccabde rabbitti quba qabdanii rabbiin quban qabdan rabbi quba qabaa ooltan malee hin jirtu bilisummaan hin jirtu ani naman bilisummaan hin bilisoomti oromiyaan hin bilisoomti oromiyaan biyya taati jechuu dhiisiiti gandi takkan bilisoomtu oromiyaa biyya ta'a warri akkana cubbuu namarra kaa'u kun warri waan namni hin jedhu kun warri jettan odoo namni hin jedhame jedhee giddi waan hin jirre cubbuu waan abbaan jedhe dhiisanii waan abbaan jedhe viidiyoon Jawaar Muhammad na bira jira bar viidiyoon Jawaar Muhammad adda bilisummaa Oromoo maaltu hiikkachiisa jedhee ka inni dubbate nu bira jira garuu gidramtoonni tunni cubbanyoonni tunni waan inni hin jenne jechuuf isuma kana hamilee dha'uuf isuma kana gadi gombisu odoo keessan ta'e siidaa ijaartaniif odoo jiru odoo nama da'oo teessanii ta'e odoo jiru siidaan ijaarama mataa irratti baatta keessan hin ta'ine jibbaa isaatiif halkanii guyyaa riba dhabda jibbaa isaatiif Jawaar Muhammad waan ta'u Roma, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa fayyaa. Nagaa wallah alhamdulillah. Waa'ee shoror keessattuu kiiloomeetiyaa kun saayisii bobeessee ajaa'ibatti nu dhukkubse walumaanu. Wallahi billahi mee garana manyaatu fi viidiyoon Jawaar Muhammad kun inni jedhe guutuun bilbila kana keessa jira odoo bilbila kana keessa jiraatu baateen baasaa ilaala gaani. Viidiyoo inni waan inni jedhanii cubbuu irra kaa'u maal ummanni kun mee Oromiyaan akkanatti bilisoomsa jettee yaaddaati. Bilisummaa mi hafuura bilisummaa eenyutu arga akkatti.